kan kade dan abbi kenya jabina keetiin tumsite wallaadhuma keenya beekumsa keenya bira dhaabattee haala hundumaa keessatti hojjannuuf kennite jireenya keenya amma ammaatti kan fiddee waaqaaf lafa irratti baraa amma bara baraatti galannii siif haa ta'u. Lakkoofsa tokko hanga jaatti isa jiru dubbisa. Tokko hanga jaarra isa jiru. Gaaf tokko dubbii Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amiitaay dhufe. Ka'ii gara Naanawwee mandaraa guddittii dhaqe. Hammini namoota ishee guddatee na bira waan ga'eefi irratti labsii jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandaraa Tarsheeshitti baqachuudhaaf ka'e. Mandaraa Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarsheesh dhaquu argate. Inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gadi isa baafate. Fuula Waaqayyoo duraa gara Tarsheeshitti soquudhaaf keessa hin lixe. Yommus Waaqayyoo qilleensa jabaa galaanicha keessaa galaanichatti kaasee bubbee humna qabeessas galaanichatti waan kaa'eef markabichi caccabuu bira ga'e. Yeroo sanatti warri markaba oofan ni sodaatan. Namni adduma addaan gara Waaqayyoo isaatti iyye. Akka itti salphatuuf mi'a markabichaa galaanatti dadarbatan. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessa lixee ciise. Rafees of gatee ture. Addachuu markabichaa immoo isatti dhiyaatee akkamitti akkasii of gattee raftaa ka'e Waaqayyo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kun akka nu hin badneef nu yaadata ta'a jedhe. Ameen. Yeroo amma keessa jirru akka Sinoodosii keenyaatti waldaa 309 iddoo lallabaa 16 keessatti somaaf sagada sanbata 4
jira. Somaaf sagada sambata afur kalada bukana wajibni sinodosi kenya aluma dede yade mesomne kalana wanta umbenu jede miti. Somaaf sagada kana amantonni kenya pula Waaqayyo turanya kakadatani Waaqayyo tunu wajib. Nalagaan tumuli. Waaqayyo tu amantonni pun pula poti deebanii adda diddiirratanii sabni kun dha'icha jala jira. Sabi kun gara poti yoo deebi'ee ani saba kanaaf araara godhaa. Somaaf sagada kana labsaa Waaqayyo. Kanaaf wantoota keenya hundumaa keessatti torban arraa torbee darbu jechuudha. Arraa akkuma kana sanbata lamaan dhabe keessatti yeroo fuula Waaqayyootti of ilaaluutu ta'a. Kun ajandaa Waaqayyoo waan ta'eef. Waaqayyoo amantoonni keenya somaaf sagada kana akka kadhatan gaafa nutti hime mata duree irratti amantoota kanatti lallabamuu qabus nutti himeera. Komee qabuu dubbatee jechuudha Waaqayyo. Komee qabus dubbatee mata duree irratti lallabamus kenne. Kanaaf torbee darbee dhaabbadhaatii gochaa Waaqayyo supheessuun raawwatu ilaala waan jedhutu dubbatame torbanarraa asiin turre waldaa kan biraan ture. Amantoonni kun dhaabbachuu akka qaban fiigicha kana weejja'uu kana jeeqamuu kana keessaa dhaabbatanii waan Waaqayyo godhu ilaaluu akka qaban. Kutaa torbanarraa lallabame yoo laaltan sabni Israa'el laga Gibxiitii ba'anii dhufanii galaana diimaa bira gaafa ga'anii waca cimaa isaa turan. Maaltu ta'e warri kaan biyya Gibxiitti nama nu deebisu nuu kennaa jedhan. Waaqayyo kun erga laga Gibxiitti nu baase asitti nu gatuu hin jenne. Maal jedhame? Nama biyya Gibxiitti nu geessu nama nu kennaadhaan nama filatan. Egaa isa gara Waaqayyoo yaadetti nama geessu Waaqayyoon nama filaa. Isa faallaa Waaqayyoo immoo abbaa filata miti. Nama booddeetti deebisu filatan. Warri lammaffaa immoo maal jedhan? Museen lolani iddoo awwaalchaatu dhibee jennaan laga Gibxii baaftee addanatti nu fixaa jedhanii Museen lolan. Waaqayyoon lolan. Jeeqamsa guddaatu saba Israa'el sana gidduutti ta'e. Sabnatti deebina jedhee wadhu kun sabnan jalaa lola kaasu kun saba Waaqayyoo dinqii guddaa hojjetee biyya dinqiitti baasee isaan fide. Galaanni isaan duratti argame sun Fara'oon isaan booddeedhaan dhufuuni jeeqamsa guddaa ulfata. Yoo dantaani Waaqayyoon nu balleessuu jira jeeqamsa guddaa namni waan dhaggeeffatu namni Waaqayyoon dhaggeeffatu hin jiru. Yennaan Museen akkana jedhe. Abadaatii gochaa Waaqayyoo supheessuudhaan raawwatu ilaala. Gibxitti deemuufis haasaan barbaachisu. Iddoo kanattis wajan gaafatu. Amma iddoo nummi jenne kanatti nurraa kan eegamuu jedhe Museen. Dhaabbannee waan Waaqayyoo gochuu jedhu yaada duwwaa. Wajan barbaachisu kan dhaabadhaa. Abadaatii isa Waaqayyoo hojjetu ilaala. Waaqayyo kun laga Gibxiitii baasee galaanaan nu balleessu. Waaqayyo kun laga Gibxiitii baasee waraana Fara'ooniin nu balleessu. Anaaf isinirraa kan eegamu yeroo mijanne kanatti dhaabbachuudha. Saba Waaqayyoo na dhageessu isaarraatti nan dhufa. Dubbiin kun wal qabata akkasumatti qopheessine yeroo qopheessine. Asirraan tooftaanaan kun isinii jira. Sabni warri kuni saba kaleessa gochaa Waaqayyoo beeku. Kaleessa akka Waaqayyoo arge. Saba mo'icha Waaqayyoo kennu argeedha. Dhalagaa Waaqayyoo gurguddaa kun gurguddatee akka Fara'oonii isaan baase. Gaafatti baanii najaajii badani abeeku waaqa kennaa jedhe. Maal jedhee waan kan ta'u socho'anummaa kaasee garuu gaafa galaana argan gaafa Fara'ooniin argan
Amma waaqayyo lolan, amma Musee lolan. Yeroo inni keessa jiru kuni jireenya saba kanaa wajjin wal qixxee. Amma namni gabii qabu jiru, amantoonni gabii qaban. Manni keenya gabii qaba. Namni tasgabbaa'ee biteenya, fiigaa biteenya. Agartanii tu, mucaa kana gaddaa yaaduu jiru, abaan kaadami, abaan kaadha. Namni gabii qabu. Namni gaddaa'ee ilaafee qabu mana isaa keessaa uumame. Waaqayyo sun agargaaru malee eeggataa deemaa karaa kana ta'u. Guyyaa meeqa gatii ilaanaa eeggan. Ofuun beeku namni. Ofuun beeku. Karaa kana gaggaaba deemu namni ofuun beeku. Gabaa keessa namni gaafa deemu ofuun beeku gabii qabu. Qe'ee namaa gabii qabu. Waaqeffannaan namaa gabii qabu. Namni gaddaaba waan waliin dhagahu hin fiiga waaqeffannaa. Asibana kiraba asibana gaduu naba. Amma malu barbaachisa. Jee amu miti jaabbaru tasgabbaa'uu qaba. Amantoota kana dhagaa ani waaqayyo dubbatu ni jirti. Maal barbaachisa tasgabbaa'uu barbaachisa. Yola bayade tasgabbaa'uu barbaachisa. Wadhuma barbaachisa. Biyya baanuu tasgabbaa'uu barbaachisa. Dinagdee dhammaatee kanaaf nyaannee wal finnu tasgabbaa'uu barbaachisa. Odeessaa deemuun barbaachisa. Ani saddeetamii shan galee shonkorteen dhibba tokko galee laayifii kuma tokko tasgabbaa'uu barbaachisa bakka. Kuwa dandaawatu. Jawab dari Zilolu tiga ini, anjing dulu tu anak ini berbisik, kumpul apa? Terdapat apa? Idola kan bikin batas, ungu dari idola. Kalau dua tu tanah Isa, dua tu juga kali kalau asal mana butuh dari posisinya, wajib mana kau darah kali, miaka tu ni. हमारे वर्ष तो बिल्डा वाला करिए ना मियाँ बना तो क्या करता है जमीन क्या निवास है निशान है वो निवास वो जमीन के राजनीति का लगा इसको यार ये बोली कुआं तो कोई नहीं दे अब हम ना इंटीग्रल वाला बाबा इधर से तकले हो गए जैसे हम बात करते हैं itu Dato ko ay ko ba man natin namin dito lang dari nabi itu ko mai chuwal ka de abba man natin namin ko bijala duwe bijala balik kijala ke nama ti nama ga balik ra natin madwar to balik abba man balik ka ti adman buran de kursinya na vele arra da baya ka itu balik ka mane kursinya apa madu kana duduk kana agar tadi duduk kana duduk kana ya amma wajah kana dawada otollo kana dawada je kamu kana dawada nikah ni mau tolde mau berarti bila kau tiga yang dalam nadi me dalam kau tiga akan store lo mau berarti amma semua tu orang dewan karena wajah lagi bukan baca kerja bawa baca Bila tasga bawa baca zaman le wajah lagi nak kau dah maka baca semua boleh deh nama tu orang boleh deh dia nak kaya karena nabi asa boleh deh bersuka lah kubis asa suka lah tasga bawa baca ada mana atau boleh you buat ayo minta amin amam lu kanai buat ayo ibadah naik amin amam kira ni orang buat ayo mudanda amin karena matu berbaca apa itu tahun tu ada what audience ni what ini audience na apa dah buat ayo kena apa dah buat ayo Kero kuna matoda kero tamila
akkas. Gaddaawwan jiru wala. Gaddaawwan jiru. Museen dhaabbadhaadhee. Ala kan jirtan mana kan jirtan dhagaa. Yeroo kun amantoota ilaala dhagaa ilaawame. Yeroo kun amantoota yeroo tasgabbaa'anii dhaabbatan. Tasgabbaa dhaabbata. Waan Waaqayyo gochuuf jedhu dhaabbadhaatiin ilaala. Dhaabbadhaan ilaala. Jireenya amantiittis walii gadi fi kunuun gaafata. Gadhaabachuu. 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 Dhaabbachuu nu barbaada. Eega dhaabbannee maaltu dhufaa dhaabbannee Waaqayyoon dhaga'uu danda'u. Akka fulaanarra nuuf kenname Waaqayyoon dhagayu. Dhaabbachuu illee torbeera. Dhaabbachuu nuun jedhe Waaqayyo. Amma immoo maal jechuu barbaada Waaqayyo? Waa'ee isa dhaga'u nutti dubbata. Waa'ee isa dhaga'u. Kutaa nama dubbisee kanarraa Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga 16 kutaa nama nuuf kenname tun dubbannuun fixa isaa. Dubbii Waaqayyoo dhagaa. Amma wal'uu jeeqamuu of rakkisuun barbaada. Dhaabbachuudhaan dhaabbannee dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Namni fi bu'aa dhaga'uu danda'u. Nama dhaabbateetti dubbata Waaqayyo. Kutaa kanarra maaltu jira? Kutaa kanarraa Waaqayyootu Yoonaasin akkana jedhe. Yoonaasin akkana jedhe Waaqayyo. Ka'ii gara biyya naannawaa dhaqi. Cubbuu ishee safaraan safareerra hin darbe. Ani Waaqayyo biyya naannawaa balleessuufan jedha. Yakki ishee akka safara darbe. Yakki ishee akka ishee balleessuuf jedhu kana. Ati warra naannawaatti himiitiin abbiitiin rakkisee Waaqayyo. Nalagaa dulu. Tapi anis semua sekali aman. Semua sekali aman, kebanyakan. Sini pun manis. Garuan yang buat kemudian buat. Kelah. Yonas ini jalan Nanawe lagi indah bawa kayu jadi. Yonas Nanawe ada untuk lain. Wah kayu tu masuk ke. Lakkoofsa sadii guutummaa isaa gaafa dubbistan iddoo namatti akka jedha. Yoonaas garuu Waaqayyoo duraa sokke jedhe. Eessa dhaqe Yoonaas? Gara nama Waaqayyoo barbaadu tun ta'in iddoo Waaqayyoon isa hin ergine qajeele. Eessa dhaqe? Magaalaa Tarshish jedhamtutti sokke. Achitti sokke. Gara Waaqayyoo barbaadu dhiisee gara Waaqayyoo barbaadu sokke. Waaqayyoo dhaga'uu dhiisee sokke. Yoonaas gaafa Waaqayyoo dhaga'uu dhiisee sokke jireenya Yoonaas irra maaltu ba'e? Jireenya namoota isaa wajjin jiran irra maaltu ba'e? Yoonaas Waaqayyoo dhaga'uu dhiisuu isaatiin hin milkaa'e. Milkaa'e fi qabeenyaa isaa argate. Miidhaa Yoonaas irra ga'e waa lamaan dubbadha. Yoonaas Waaqayyoon dhaga'uu didee gara Waaqayyoo barbaadetti yeroo sokke inni jalqabaa yeroo isaa hojii malee balleesse. Yeroo isaa hojii malee balleesse. Maaliif yeroo isaa isaa seenaman? Yeroo dhaqee qalbii diddiirrachiisuu qabu. Yeroo dhaqee nama dhiibuu qabu. Sana hin balleesse. Yoonaas waan Waaqayyoon didee ta'eef hin milkaa'e otoo hin ta'in rakkinatti gale. Lakkoofsa afur gaafa dubbistanii Waaqayyoo Yoonaasin galaanaaf qilleensatti kaase jedhama. Saateen malee akka isaan galaanarra dhaabatan beekaman. Jalatti
Ini lama pamatu tayo. Abenyan ummata sana hundinu bubbewan ammate galanyuwan ammate olu amna jelaniti abenyan awanunduma galana tigaliharan wa awanunduma galana tigaliharan abenyan sana galana tigaliharan kanuwe markaba desa gurani galana tigaliharan kanuwe Yonas wa ayo tagaw dinu sa kanke Sadapani, wakayo nagawin nyo na asmanuwi. Galanat tidak batangnya kurtumi lanat taliki pamutan. Namni kaanagaan ya kila wakayo malbanu gaw kamu, ama kurtumi itu galake sapat. Kila, kutak dalam nama tujla. Marjani ada ke badan. Gawa ubedai. Gawa galani amat. Gawa bangka balundu mama kabati kali. Marka desa galana tikali puran. Nabi bekan ke badan ada ke belulu lagi kan betu. La mandoda, la dawa itu. La dawa. Makon gawa ubedai. Gawa galani ke hukurane. Dubi kana furu kan aja ni, waktu orang tua jalan kita dalam badan. Indo sama dia menggoyah dan dalam badan. Waktu orang tua jalan kita dalam badan ni, menggoyah dan gamaya dan lapor sama lawan sekali. Hina adalah bisa silakan amat lah. Lawan apa banyak tidak berguna ni. Maka orang ini dalam macam boleh. Isa boleh tahliah ni mana? Tahliah ni negara ni. Kapal tu mana? Karena warimat kaba atu madar wajama ku samle itu di waktu lagai beku pamane mere burani sondi deren mama musuhnya dan banyak di deren nabi kita mereka kan pulis jawab tu jadi nani sondi deren inyam maka menurutkan bila dan dia tidak boleh dan kamu boleh sabami wali mali tahu ni kau amalai musuhkan jauh mereka kan biasa nama wakayon tidak jelaran Isa boleh malu itu. Namanya tu macam wakayon kamu itu tidak. Nunggu dia. Ini wakayon dia kaya. Duda tadi dia bawa posisi sama. Audio tadi itu. Isa berada dia audio di mana kan? Namanya wakayon dia. Agar tadi. Namanya wakayon dia. Biar baca jumlah gaya. Baca jumlah gaya. Dalam sendiri itu tidak macam. Dia dia macam jatuh baca itu untuk panen rai. Jirenya nama ada nama baca itu. Apa baca itu boleh. Orang wakayon lagau di dalam barisan nama itu bayarkan. Nama bayarkan. Dia dia bayarkan. Nama itu boleh. Niat indah bayarkan. Niat ni buat kerja yang juga ada tidak bertanya, dia juga ada bertanya sekali. Itu dah apa? Lalu kita mereka desa, gara-gara tu dia juga kerja macam, mana itu, video ada, mana kami tu berjalan tambangan, mana ada, esok tamat kerap, mana tu dia, tamat kerja lalu, ni ada sekali tidak bertanya. Apa yang ini nabi sudah nanti saya kasih bici jawab. Lalu dah mobile mana? Isang dalam batanya, macam ni kas kumet. Mahal juga kerap tu. Ini matu tu kaya macam ni lah. Balaka ni jatuh ni. Boleh. Mana ni borat tu ni? Dompet ni macam janda mana? Dona si negara si itu pakai duit. Dona si negara pakai kamu apa tu lagi boleh awak. Malu tu dia. Tersesi biar ada tipe kamu. Gak pakai uang kamu tu masyarakat cukup nak jaga ini. Bila balik tu baru ini. Akhirnya kita nak ada cawe-cawe. Pakai tu kalau bulan kamu TV nu apa tu jual. Dalam bulan nu ni kamu tidak. Dona sini dah ni mereka berbaca lagi. Mereka baca dalam nusin ni pakai. Mereka baca dalam nusin. Mereka baca dalam nusin. Hingga mana tu ni? Itu bicara zaman awal tu ada apa? Itu apa? Itu ni apa? Kalau
mana kau ini tanah apa deh pun tadi kan? Apa ini? Lepas di sini awak tu apa bawa ni? Waktu jadi apa kata orang ni? Waktu jadi kalau orang isa pakai orang tu dah jauh lah. Tak selesai nak kena berbuat. Tidak apa terjadi kan? Kau ni ada kawan jangan kawan sampai sepuluh jadi. Artikel. Bisa artikel jangan usah kamu jangan kamu ciri jangan kerja kamu ni pun tu milih kini boleh jangan kerja ni. Bisa boleh mal bukan? Jangan usah. Mere namu rakina ko jaba banna re ka musal albi bidire do na sab biya na ma ji tidur barto kono le jira waldagi se tirgan du bata tirga mari du bata be barre tum barat ina mida varsewa kelula abake san avata age wa be wasa tasgabba abake san kana avata nam mida varsewa di sala taje ni waldagi se te yer kala de parliya me na jel bi age ni chile na me chimu sile to ko ge ta ye dukku sudah tahu हमने ही रात पूरा बेमान तो यार से बात ये ना ये मारे यार बिना के लोग हमारे हो गए मजाया विपत लगेगा बात पे ना लगन के हम तो निके बोल ए इतो ना बात पे जल काय वाको ना होड़ा बे लुयु के चले लगेंगे खाना कैसे दबल गए हेला जब तुम मारते रहे बिना मूसा रहे गावे ना मूसा नहीं गोना सिद्ध है गोना सिद्ध जावा Dona singkatan dulu. Mari singkatan itu. Dona singkatan. Ila kerjanya di lampusa. Berbala karena bodes wali markaba. Wali markaba tu madan. Wajama pun sabab itu dimakan ubagai bekula. Hoda bukan mubana. Wali jalan. Karena besar bukan munan. Muktiona sebab dalam pun dendam. Karena berarti wajama pun sabab itu nurage. Ojin ke wali, utukan. Nadubar tu je. Eu nak kena nama jadi. Sabab ini dia baru benar kena. Elak kena ni. Sabab itu fi nurage. Ojin ke wali, eu dah batal. Gonas, malu ojin ke. Satu teman, ini dia itu. Ini mana nama kena kena itu. Satu tu. Satu. Satu ini tu. Wajib aku nak bisa dijadi. Maka mungkin aku bisa ini. Maka mungkin aku bisa ini. Mungkin saya salah satu tu gimana? Wajib itu. Begini esa. Sangat dia mana? Nutin. Itu je. Yona tu pakai yo bandar kita kau tu jauh tu tahu beta. Itu pun aniwirja lakukan itu sebagai aniwirja. Pakai yo disebut tadi. Wakan aja. Segala nama lagu ube, nama kepada jadi sih. Ini walau kisah tuan kisah itu jadi pula walau itu apa kerjakan di ceruk ini walau. Bapa, pun ini kisah itu mana baca janji ini akan mau jadi orang akan dibaca. Walau tidak akan dekat, walau tidak akan dekat, tidak akan dekat. Nanti walau ada tidak pun. Galak untuk diri sekali ke pare. Namun waktu yang tak tahu tidak pun, tidak dia umat asal untuk ajaran yang tidak sisa. Namun waktu yang tak tahu tidak pun, ia umat asal cincin yang dapat dibalas. Ia nagaran, ia kota, ia peratan, ia kaya apa dan, ia cerita ini mantri tak dapat dibalas. Kuni yang kemudian balakan akan sisa. Nama wala yung bego kuntai, nama wala yung bego pala ka na usi. O jeng kamu tahu mana di dalam torba, jeng kamu tahu mana di dalam torba, di dalam torba. Dan pusat perasaan anda di dalam toko, karena unda saya dukung musik, di sini bersih kade, garu, dan pusat perasaan.
lakkoofsa 10 jeegamoota 27 lakkoofsa 10 ilaa jeegamoota 27 lakkoofsa 10 jaranana yeroo kana markabaan itti humnee adeemuun keenya kuni rakkinatti nu galcha. Feesicha markabaa keessaa akka badu markabichi akka dhabu lubbuun namaas akka dhumu alatti mul'ata jedhee of eeggachiisa. Yeroo kana dubbata Phaawulos dubbata. Maal Phaawulos namoota wajjin gara biyya Ixaaliyaa jedhamu deemuu kanaaniti maal jedhee jaranana yeroo kana markabaan itti humnee adeemuun keenya kun rakkinatti nu galcha. Feesicha markaba keessa akka badu markabichi akka ta'u lubbuun namaas akka dhumu anatti mul'achaa jira. Hin deemina yeroo kana deemuun hin danda'amu. Hin deemna yoo ta'e naragaa hunduudha. Hin deemna yoo ta'e jedhe Phaawulos. Miidhuni markaba kanatti feetee hin bada. Markabni keenya hin qaba. Lubbuun nama baay'ee hin bada. Of eeggachiise jedha. Hin deeminaa jedhe of eeggachiise. Of eeggachiise. Of eeggachiise. Lakkoofsa 18 maaltu ta'e lakkoofsa 18 irratti. Jalqabni deema. Deema dalagalii. Balaa maaliif bu'e? Markabi keenya amansiisaadha. Dhageessu markabi keenya amansiisaadha. Deemaa isaanii kana dhaabeedhaan. Lakkoofsa 18 irratti maaltu ta'e? Qilleensi baay'ee jabaan ittuma fufee waan nuti qilleensa borumtaa fe'isa markaba keessa jirurraa galaanatti gadda darbatan. Itti yoo taane inni miilatti balaanitti nu baay'e. Itti yoo taane amantoota hin ta'e gadda darbatan. Guyyaa sadaffaattis immoo akka isaaniitti mi'ooma markabichaayyuu galaanatti gaggatan. Lakkoofsa 21 namoonni yeroo dheeraadhaaf nyaata nagannaa Phaawulos ka'ee isaan gidduu dhaabate waan lakkoofsa 10 irratti jecha sana adda deebise. Jaranana rakkinaaf badiisa kana oolchuudhaaf dubbii koo dhaga'uun qal'eessiidhaa ka'uu dhiisuun hin ta'atu. Jaranaa badiisi kun akka nurra keenye mi'i keenya markaba galaanaan nyaatamu markabi keenya galaanaan nyaatamu namni galaanaan nyaatamu akka nurra keenye ani jedhe utuu qal'eessii keenya isinitti beela markabi keenya qaqqaba mi'a keenya galaanaan nyaata lubbuu namaa qola jedhee isinitti beela amma minaan lagachuu isin gaafatu minaan lagatan rakkoo isaa dhagee minaan lagata minaan lagachuu isin gaafatu jalqabaachi ga'uu dhiisuutu isin irra ture. Walagaa jiranii ijoollee waaqayyoo dhagaa. Yeroo kun yerootti baay'ee namaa yaaddu bitti baay'ee ofii keessanii yaada. Hawwaluuta akkasii miidhamu yerootti ofii keenya yaaddu. Yeroo kunillee dubbii waaqayyoo dhaga'uuti nurraa kan ka'e balaa guddaan kuni isaan irra ga'e. Yeroo dheeraa aduu utuu hin argin yeroo dheeraa utuu haala galfatiin jiraatan maaliif waaqayyoo dhaga'uuti nurraa kan ka'e. Mena makam berani sini dapat lawat dia tak kau tidak dikabir. Bisa boleh bina, boleh bina orang. Dia sesuatu. Sedapu mama bokona lama juga bina wala. Bokona lama susah ada bawah. Enggak. Sedapu mama bokona lama dah. Bokona bokos sejarah bokona. Lalu sedih demi torbas. Boleh Kristani. Pokoknya aku kalau posisi dalam surga, wakayo kan nama umum dah saya dari situ jelas. Wakayo nama umum, pokoknya ada konsep nation kira sekitar berarti wakayo nami jadi sahuma besar. Nama wajah apa? Adamit ewan wajah apa sana? Apa mungkin dekat? Muka jadi nada itu sana juru kisah. Muka sanya cukaban, muka
Wani isaan lagi sini tu. Saya mampu punya saji, lapor satu raja, angkat pada korban. Wah ayo dagang di udani, atau kita wala marakalan, wala marukutan, ada wala marukutan. Ini dah apa? Jirenya sawa ayo di kawan tu dari terbaik. Jirenya sawa ayo di kawan. Ilah rame sawa ayo di kawan. Tokum sawa ayo di kawan tu dari terbaik. Jirenya sudah kedua. Inilah bapak mantu saya lagi. Dina desa itu rakyat tinggal. Dina desa itu rakyat tinggal. Market sudah. Sana masih lagi. Umama bagaimana ada pusat kerja ni? Sebenarnya ini market. Memang itu tidur saja. Mereka ini lagi. Namun tu putih mobil Cina mata tu. Oh Cina mata tu. Mereka dihada. La pusat kerja, lama kerja. Wali Goftan dari Cakode Dora Biden sana katutolju pakai bobis aji saka aji aji kesa ingkar. Namun tu wakil ada undi ini, oji sahaja tu lebetu, oji ni ciumin, oji sahaja tu le, tot tu le, nimbi eksu tu le, macam ni wakil. Ilai tu cengat kerana tot ci nimbi eksu ti nyandu le, tot ci nimbi eksu le, tot ci nimbi eksu le. Ada tu, nampi kapa, wakil ada yang bawa juga tu. Tot punya satu kejar, satu kejar. Mila boleh kata tu baik kejar ni, Andra cuma kira yang ni berusia kejar ni je. Dalam itu kuda dia betul. Bahawa nak kau minum dia satu kuda dia, ilakan itu kuda dia itu. Mana wakayo? Adi itu pigo kerana kau mandi dia bijale, amma jale, dan kita jauh kagak nyate. Siapa kau kita, amma magoda. Jawab magoda, amma jawabnya, ada sudah. Bagi dia dapat ditinggal itu, bagi dia dapat ditinggal itu. Dapat hinda kita. Saya juga jawab dapat tulis tadi, macam dua petilan, akhirnya, tak kau sih juga jawab. Dua petilan ini, ewa terus Anak kita ke Buddha dan Baisa. Ini sudah mencari desa. Apa dia cuma mencari hukum kerana negara sini boleh apa itu? Kalau itu bertukar nari yang suruh bertukar. Kerana negara sini mencari hukum boleh apa itu? Ini progresi ada di wilayah ini nama. Bukan masa ini, tidak ada apa-apa. Elah, macam sudah. Orang banyak aja deh, boleh. Ini sungguh Buddha tak kita mencari senjata bawa nak kor. Isi orang kebayar, orang bayar. Akan jatuh, namun ada orang giliran kamu tu lagi tu lagi nama itu orang. Kamu nanti dia bawa kayu nak kamu ini, akti nama itu ada pada tu hingga pada. Si kan dia bicara bola tu, kan baru dia nak bicara bicara bola tu biasa bola. Ini bicara bicara. Wakil yang mau nak mencari, tak kosong betul. Ati tujuan hanya mana dia tuan negeri. Ijam kita, isani nanti dia siapa bersuara nanti. Lepas sebab dia ni awal mantap. Kami mau suara. Akibat dia untuk mati tidak lebih serainya. Lepas kosong saja. Ini barang berante sibuk bicara. Habis bicara lawannya. Kenapa? Aku nak kau tidur wani ni video betul? Wani ni video. Sahabat dia datang ke, aku mana ada ujian dia, lagi dia bermata tu puli, mata ada wani. Amat tu tak ada mana, kau nama tu nama tu saya. Sahabat dia datang, awal nama. Sahabat dia datang awal nama.
sababii keerraa kan ka'e baalaa waraantee biqishaa'e. Akkeettuma jechuudha. Namni tuttuquutti kufuun lafti abaaramame. Namni tuttuquutti kufuun lafti baalaa waraantee hin qabu. Qoraattii hin qabu. Gaafa namni tuttuquutti kufe garuu qoraattii biqile. Qoraattii biqile. Haa jechuudha. Miidhaan irra deemuun kan nama rakkisu. Teessuu kanaan irra taa'uun kan nama rakkisu. Cinaachaan irra ciisuun kan nama rakkisu. Agartanii qoraattii kan itti galfachuun hin danda'amne taa'e. Ijoollee Waaqayyoo saba Waaqayyoo. Nuyi saba Waaqayyoo kan nu jechisiisu waldaa dhufu miti. Nuyi saba Waaqayyoo kan nu jechisiisu afaan haasa'u miti. Nuyi saba Waaqayyoo kan nu jechisiisu milikitaa dinqiin godhamu miti. Saba Waaqayyoo kan nu jechisiisu Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon sagantaa somaaf sagadaa kun akka dhaabbatu gaafa nutti bee sabni kun na dhaga'uu dideera. Waan na dhaga'uu dideef bakkinatti galaa jiraa jedhe Waaqayyo. Na dhaga'uu dideera. Mana kophee malee na dhaga'uu dideera. Injilcha malee na dhaga'uu dideera. Maatii kootti dhiyaata malee na dhaga'uu dideera. Saba na dhaga'uu dideera jira biyya kanaa. Sirriitti na dhagaa jiru. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuuni miidhaan nama miidhu mul'ata. Miidhaan nama miidhu. Jireenyi keenyaa maal fakkaata? Qe'een keenyaa maal fakkaata? Biyyi keenyaa maal fakkaata? Gaa'illi keenyaa maal fakkaata? Ola deemaa keenyaa maal fakkaata? Ijjiruu cirannee nyaataa jirru ija isa Waaqayyoon dhaga'uuti moo ija isa Waaqayyoon dhaga'uuti nu dhala? Akka yoon asitti dhaangalaan akka nutti illee dhaangalaan akka jira. Bishaan tula kaa'uun nutti hin baane malee. Adeemnee lafa yaadna kan ga'e yeroo namni hojjetutti hojjechuu dadhabnee yeroo itti dhaabbachaa jiru namni. Biyya nagalaa jiru yeroo nagaluu dadhabu. Biyya qotaa jiru yeroo qotuu dadhabu. Biyya jireenya isaa achi butaa jiru jireenyi keenya barachisu godhine. Dinagdee keenya irraa